Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire kan taatan akkam jirtu bakkee isin jirtanitti gammachuu jaalalli qofti milkaa'inni nageenyii fi tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aa guyyaa addaati, guyyaa baay'ee bareedduu kanatti barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota jireenya keenya keessatti nu fayyadan jedhee yaadu barnoota baay'ee bareedaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Tole egaa guyyaa har'aa kana barnoota jireenya keenya keessatti nu lalisiisan sammuu keenyaaf biddeena ta'an isiniif qabadhee dhufeen jira. Mata dureen barnoota keenyaa har'aa waan qabdutti gammadi kan jedhudha jechuudha. Tole egaa jireenya keenya keessatti waan qabnutti akkamiin akka gammaduu qabnu hin hubannaa jechuudha. Tole amma barnoota koodhumaatti nafaana turan affeerraa kooti. Tole egaa seenaa baay'ee bareedaa ta'e tokkoon isin duukaa taphachuu barbaada. Tole egaa gara seenaa kanaatti ce'a. Tole egaa abbaa qabeenyaa tokkotu jira. Namtichi kun qabeenyaa isaa kanatti osoo hojjetu, osoo laffa'u, osoo dafqu maatii isaa duukaa yeroo bareedaallee badaa dabarsee hin beeku. Yeroo tokko qofaa isaa bashannanuu barbaade, maatii isaarraa adda ba'ee bashannanuu barbaade. Yoggaa kana markaba isaa yookaan yabalii isaa kana yaabbatee galaana tokkorraati galaana tokko bukkee deemuu barbaade. Yeroo kanatti gaa galaana kana yoggaa yaabbatee yabalii isaa kanaan ka'u akka daqiiqaa muraasa deemeen osoo bashannanaa jiru, yaada qilleensa jirutti baqa wanta nama hawwatu buhaaraa osoo deemaa jiru gidduutti wanta hin yaadin, wanta hin eegin tokkotu isa mudate. Innillee markabni isaa yookaan dooniin isaa kun dhaqee maal ta'e dhakaatti bu'ee jalaa gaafa dhakaatti bu'u bishaan gashee hin caccabee jechuudha. Yeroo kana doonii sana keessaa warra hojjettoota doonii sana keessaa amma kaapiteeniitti hundi isaaniillee ni dhumani. Yeroo kanatti gaa tokkoof tokkichi isa qofaatu hafee jechuudha galaana kanarratti. Yeroo kana lubbuu isaa giddii daakee qarqara galaana sana bu'e. Yeroo kana baay'ee rifate, waan godhu wallaalee gamaa gamana isaa ilaalee iyyee na gargaara naaf birmadhaa jedhe iyyee garuu wanti isa dhaga'u tokkollee tasumaa hin turre. Yeroo kana iyyuu isaa ammallee tuma dabalee iyyee waa tokko erga furmaata dhabeeti wanta inni gochuu qabu dirqama ol galagalee lafa buluu ilaallannaan. Yeroo kana ol galagalee bakkee jiru sana gaafa ilaalu garanaan bishaanii caakkaa xiqqoo yookaan immoo bosona xiqqoo bicheeti bishaan sanarra jira. Yeroo kana gaa baay'ee sodaatee manaa bahee hin beeku, waa tokko jedhee hin beeku, ofiisaa hojjetee nyaatee hin beeku, waan baay'ee mudannoo baay'ee keessa galee. Yeroo kana gaa baay'ee gaddee, baay'ee sodaatee, baay'ee boo'ee waate ta'uu dhibee. Yeroo kana guyyoonni guyyaan dabarsee osoo jedhu, osoo buluu, osoo oolu guyyoota kana keessa utuma dabarsaa jiru dirqama gaafa nama heegi dadhabu maal murteessee mana xiqqoo ishee kan keessa jiraatu ijaarrachuu barbaade. Yeroo kana godoo xiqqoo tokko ni ijaarrate jechuudha. Yeroo kana akkuma yeroo kaanii bakka itti bare irra deddeebi'uu sammuu isaa wanta sana hojjechuutiin bakka namni hin dhufu kan jedhu of amansiisee itti bare jireenya jalqabe. Yeroo kana akkuma yeroo kaanii ciree isaa hojjetachuuf, qurxummii isaa qabachuuf gara galaanaatti gaafanni kiyyoo isaa fudhatee deemu akkuma galaana bukkee qurxummii isaa qabachuuf keetti foolii wayii tajaa'e. Yeroo kana foolii tajaa'e kana gaafa dhaga'u maal'anni jedhee yaade gaafa duuba isaa galagalee ilaalu godoo isaatu boba'aa jira. Yeroo kana hin fiige, baay'ee fiige, garuu godoo isaa kana hambifachuu hin dandeenye. Achi dhaabatee baay'ee gaddee, baay'ee boo'ee waaqa isaa ni arrabse. Maaliif na fiddee, maatii korraa na baastee, akkana na gochuun kee kan hin oolle maaliif amma immoo akkas na goota jedhe baay'ee boo'ee, baay'ee gaddee rabbii waaqa isaatti baay'ee waan ni jedhe. Yeroo kana
imimmaan isaa dhangalaasaa waaqa isaa abaaruu jalqabe maaf na uumtetti lafarratti makaraamatti na uumtaa jireenya koo maatii koo irraa na baaste amma immoo kanas jireenya gooteen dhuftee na jalaa gubdaadhee waaqa isaatti baay'ee boo'e. Osoo gadadhee boo'aa jiru sagalee guddaa tokko dhaga'e. Yeroo kana sagalee dhaga'e kana gaafa duuba deebi'ee ilaalu sagalee doonii guddaatu ture jechuudha. Sagalee doonii guddaadha. Yeroo kana gaafa isaan ilaalee kottuu yaabbadhu gaafa isaan jedhanii inni gammadee akka ta'uu dhabee in fiigee in yaabbate. Doonii sana yaabbatee akkamitti na agartanii ani koo waggaa 2 as keessa tureera garuu immoo waa tokko argee hin beeku namni tokko siiqee hin beeku akkamitti na agartanii aaraa argine tarii namni safara kana jiraachuu danda'a kan jedhu yaannee dhufne akka dhufnetti immoo siin arganne siinis kunoo nu duukaa jirtaadhe. Yeroo kanatti gaa baay'ee gadde jechoota tokko ishee dubbatetti baay'ee ceephee baay'ee qaanee maaliif yaa waaqa koo jedhee jechootan sitti dubbadheef yaa rabbii koo dhiifama naa godhi jedhee achi taa'ee baay'ee boo'ee jechuudha. Ati lakkaanniti mana koo godoo koo gubde mana kosa guddaatti na galchuufidha. Maatii korraa na buqqaasteen si jedhee ati garuu maatii kootti na galchuufidha. Yaa waaqa koo dhiifama yaa rabbii koo dhiifama jedhee baay'ee boo'ee jechoota dubbatetti jechoota yaadetti baay'ee ceephee sammuu isaa imimmaan qabachuu dadhabe yaa rabbii koo naa dhiisi jedhee baay'ee boo'ee jechuudha. Nutillee barnoota kanarraa waan baay'ee baranna jireenya keenya keessatti mudannoo nu qunnamu wantoota nu mudatu hundumaa isaa gaafa laallu karaa jaalalaatiin karaa maatiitiin karaa abbaatiin karaa obboleessaatiin karaa obboleettiitiin karaa hojiitiin karaa adda addaa gaafa miidhamnu gaafa rakkoon nurra ga'u gaafa rakkinni tokko jireenya keenya keessatti nutti dhufu eenyuun komanna jalqaba rabbiin koman. Rabbiin immoo maaf komannaa maaliifidha? Rabbiin komannaa jechuudha. Kun maaf ta'a nuti jireenya keenya keessatti dogoggorota adda addaa nu keessatti uumaman rabbiin mikinaata malee waa tokko irraa hubatu. Ani nuuf jaallannu ani nu maatii keenya jaallannu nu jaallata. Nu barsiisuufidha. Rakkina karaa jaalalaawoti hiriyaatu jaalala duukaa ani isa malee hin jiraadhu ishee inni na malee hin jiraatu ani isa malee hin jiraadhu kan jedhu soba. Yoona isheetis hin barbaachisu sirraa adda baasaa jira ta'uu danda'a yookaan immoo isatis hin barbaachisu sirraa adda baasaa jira ta'uu danda'a. Kana yaadi. Kun maaf sammuu keenya keessatti dhufu gaafa waan nu qunnamu gaafa karaa maatii nu qunnamu maaliif karaa sana rakkoon dhufe osoo hin taane furmaata rabbi fiduufidha kan jedhamu immoo maaf sammuun keenya hin yaadu. Karaa hojii gaafa alaqaa keenya yookaan hoogganaa keenya duukaa gaafa wal lollu bakka waaqayyo jireenya koo balleessuuf naaf jireenyi hin ta'u naaf akkas rabbi immoo jireenya sanaa ol jireenya fooyyaa hojii fooyyaa jireenya fooyyaa siif barbaade achi si baasee dibra si geessaa irratti maatti beetta. Maaliif jechuun wanta uumamu hundumaa negatiiviitti fudhatu. Yeroo baay'ee waan qabnutti galata kee yaa rabbi inni hin beeku. Dhugaan jedha. Luka qabnaa garuu caammaa dhabuu keenyatti baay'ee gaddina. Ani maafan caammaa akkas caammaa 3-4 dhabee jennee odeessina. Maatii lolla nama beenu lolla of lolla waaqa keenya lolla maaf na uumte maaf na fidde garuu nama meeqatu miila dhabee rakkataa jira. Meeqatu kiraanchiitiin deemaa jira. Meeqatu lafa foqoqaa jira. Kanaafuu miila qabaachuu keef mee rabbiif galata gashi. Ani gwaantiin harkatti keewwadhu na binatti qorree jenna. Garuu namni harkisaa yoo mataanii afaan kottiin qabadhee afaan keewwadhu jedheellee yoo madha akka namaatanis burcuqqoo harkaan qabadhee aniin bishaan dhugu jedhee namni baay'ee hawwa. Mee rabbiin harka fayyaa qabaachuu keetti baay'ee galatoomi yaa uumaa koo jedhi waan rabbii kee waaqa kee galateeffadhu. Namni baay'ee matsantsariin koon cabee manantsariin koo akkam waan cabaa birii 2,300 hin bitee jedha. Anu manantsariin qabuu jedha manantsarii tokko 2 barbaadaa jedha. Mee meeqatu qaroo dhabee karaarra naannaa jira. Ija isaa dhabee meeqatu uleen gottotamee deemaa jira. Meeqati firaan gottotamee deemaa jira.
Maaliif wanta qabdu dhiistee wanta hin qabne irratti xiyyeeffattareeti? Galata kee jedhi. Rabbiin waan tokko tokko ishee taasisu kamirrattuu sababa waan sii ta'u ol siif maluuf siif kenna malee Rabbi si balleessuu hin finne. Meeqan keenyatti gaafa rafuu galata kee yaa Rabbii. Nagaan na oolchiteetta galatni siif haa ta'u. Qaamni koo nagaa oolee. Harki koo nagaa oolee, miilli koo nagaa oolee, kulaalitiin koo garraanii, kaleen, sombi koo turuun koo nagaa oolee galata kee yaa Rabbii. Galata kee yaa Waaqa koo an nagaan na oolchite galanni siif haa ta'u jedhee galateeffatee rafa. Akka utaalaa ooletti akka dhiichisaa ooletti waan barbaade jedhee waan barbaade godhee Waaqatti tamarraraa, Rabbitti tamarraraa, isan kumatamne kumata rafna. Maaliif fiddee biyya ormaa keessatti akkas na goote? Ani carraan koo kanumaa? Ani biyya ormaa keessatti ammaa yoomitti rakkadhaa? Ammaa yoomitti mana Arabaa keessatti rakkadhaa? Ammaa yoomitti biyya Faranjii kana keessatti rakkadhaa? Jettee yaadiin. Waaqayyoo Rabbiin wanta siif malu waan qabuufidha gara isaatti kan inni seere. Mucaan kunaaf haa bilchaatu jedheeti. Kan inni achi si kaa'e. Itti aansuun meeqan keenyatti ganama kee akka ijisaa lafa argu beeka. Meeqan keenyatu kee akka miilli isaa lafa bu'ee adeemuu danda'u meeqan keenyatu beeka. Ganama kee konfiidensii guutuutiin aynan adeema. Aynan dubbadhaa. Ganama nan ilaalaa kan jedhu meeqantu jira. Konfiidensiitiin ganama kee akka lafa argu eewutu beeka. Ergixeenyaadhaa. Eenyumtuu hin beeku nan amana. Namni kamuu hin beeku. Galgala tokkotti amma nu rafnee bulluutti yoo xiqqaate nama 100,000 olti du'ee bula addunyaarraa. Afuura kee guutuutiin ganama kaatee afuura baafachuu keefuu yaa Rabbi galata kee jedhi. Meeqati du'ee bulee rafee du'ee. Meeqati bakkee ciisetti rafeera. Meeqati bakkee beetta feera. Rabbi gurra kana akkati sagalee kana dhageessuuf si taasiseef yaa Rabbi galata kenni. Akkati argitee kana ilaaltu waan si taasiseef Rabbiif galata kenni. Sammuu akkati kana keessa galtee dhaggeeffattu si taasiseef yaa Rabbi galata kee jedhi. Ciistee bulumti kee mataan isaayyuu waan addaati. Mee Rabbiif galata galchi. Maaliif wanta hin qabne qofaa irratti xiyyeeffanna? Waan qabnu irratti galata kenni. Maatiin koo na bira jira. Harki koo nagaadha. Qaamni koo nagaadha. Sammuun koo nagaadha. Galata kee yaa Waaqa koo jedhi. Galata kee yaa Rabbii koo jedhi. Meeqan keenyatu seeraan solaataa jira. Meeqan keenyatu Rabbiif sagadaa jira. Galata Rabbiif laachuun Rabbiin koo mannaan nuuf salphata. Guyyaa darbitee galgala dhuftutti dhugaan siin jedha. Waan qabdutti gammadi. Waan qabdutti hin gammadu taanaan yoomuu taanaan gammachuu hin arginafta. Maaliif jireenyi kee harka kee keessadha. Yoo galata keetti Rabbiin siif laata. Galata keen jettu ta'ee taanaan Rabbittiin tamaararta taanaan wayyoo maaf akkas ta'e taanaan jireenya kee keessatti luka tokko hin tarkaanfata. Nan danda'a jedhe. Yaa Rabbi galata kee waan naa gooteef jedhe. Balaa sitti dhufu hundumaaf yaa Rabbi waan gaarii yaadeeti. Karaa firaatiin haa ta'u, karaa maatiitiin haa ta'u, karaa beekamiinis, karaa beekuunis kan sitti dhufu hundumaaf yaa Rabbi galata kee jedhi. Maaliif Rabbiin wanta amaa sekoondii tokkoof akka nu rakkannu hin barbaadu. Mee isa kamumtuu dhalasaaf wanta hamaa yaada. Mee abbaa isa kamtu, haadha isa kamtu, obboleessa isa kamtu, obboleettii isa kamtu, maatiisaaf wanta hamaa yaada. Mee abbaan dhalasaaf wanta hamaa yaadu jira. Haati dhala isheef wanta hamaa yaaddi hin yaadamu. Namallee taane wanta hamaa waliif hin yaadnu. Jira nama keessas namni marziin. Garuu Rabbi immoo mee nama ol akkam nu haa jaallatu mee? Abbaa keenya haadha keenya ol akkam nu haa jaallatu mee? Wanta hamaa akkamiin nurratti ilaalame? Wanta nutti dhufu hundumaa Rabbiin akka nu hin dandeenyutti humna cimaa duukaa nu laateera. Wanta nu hin dandeenye tasumaa Rabbiin nu laatu. Maaf natti dhufe hin jedhiin makaraan. Maaf natti dhufe rakkinni hin jedhiin. Maaf natti dhufe qorumsi hin jedhiin. Yaa Rabbi yoo fedha kee ta'e akka humnan ittiin kana danda'u naaf kenni jedhi. Karaa jilgeenfadhu sagadi solaadhu. Yaa Rabbi
na milkeessi, na jijjiiri, ilaalcha koo jijjiiri waan naa goote hundumaaf immoo galanni siif haa ta'u. Rabbii keef galata galchi. Waaw baay'ee natti toleera. Simfaana yeroo koo dabarsuu kootti wanta dhabde dhiisiiti wanta qabdu irratti xiyyeeffadhu. Nafaana turuu keessaniif baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Nagaan naa tura amma barnoota biraa walitti deebinutti.